osoo beekan immoo osoo ifa beektu waa hunda osoo beektu hanqina namaa irratti gargaaruu qabda malee hanqina isaa lakki ati sirrii hin jirtu akkana jirta jettee lakki ati akkana jettee qajeelchuudha qabda malee hanqina nama sanitti dabaltee nama hanqataa taatee hanqina irra nama jabeessuu hin qabdu wanni nama aarsuusan malee ilmi namaa kamuu hin belleessu malee hin baratu sigare artifaayo caalaa ta'anii argamuun nama hanqina qabu hanqina isaa guutuudha yoo karaa sirrii hin jiraanne karaa sirrii hin jirre osoo argan karaa jallinaa irratti nama jallisuu fi karaa jallinaa irratti jibbaa harcaasuu fi jibbaa facaasuu sanii malee kan si aarsu kan wallaalaa rakkoon qabu wallaalaan wallaalumma qabuuf wallaalee beekaan maaf waan faana wallaalaa maaf wallaalaa san hin qajeelchine maaf karaa wallaalaa irratti isa qajeelcha maaf wallaalaa irraa isan deebisneetu si aarsa malee wallaalaan numa jira wallaalatti murteessuu hin dandeettu haguma beekutu hagas waan ta'eef wallaala saati yoo dandeetteen barsiista sirrii hin jirtu deebi'i jettaan hin gorsita itti himta kan si aarsu kan ati beekaadha jettuun osoo beekuu osoo arguu wallaalummaa isaatiif jecha jallataa jiru kana jallina san irratti isa qajeelchu sani wallaalaan guddaan kan si aarsu illee sani dhageessanii እና akkasii wallaaltota faana walitti qabamee sabni wahii kutaa wahii sababii wallaaltota kanaa kaafamuurra wallaaltota isa walitti qabanii reemuu zubaalaa godhanii waliin jaalalaan deemuudha malee kan naam walitti qaban rileeshin abbootiin keenya kaleessa walitti qaban warra baxabatee har'a sumuniif shiliin kiishii isaa kaa'atuun nama biratti jaalatamee jiraachuu barbaaduuf jecha seenaan abbootiin keenya dalagan seenaan waan gaarii baduu hin qabu dhageessanii nama bira dhaabatu miti qoonqoo kiyya biraan dhaabadhu kanaaf hin dalaganna hin fiffiinna sa'aatii qabnu kotta isinillee nu jajjabeessa sappoorti nu godha waan nurraa fayyadamaa bahariin keessa suuqas banannee jirra ordarii barbaadan hunda kireemota garagaraa wayaa uffata aadaa garagaraa ka ammayyaa garagaraa waan mana teessanii mana madaamitti gadi baatanii ijoolleen fudhachuu hin dandeenye isinii qaqqabsiisna kana wal jajjabeessina isinin jenna kan beekne immoo rabbi isaa beeksisu kan beekaa jallatee kutaaf kutaa walii of rabbi isaa dhabamsiisu maqaa ekele ebaluun sada kanuma isiniin jedha gaarii daladdu ilma namaatiif hin dalagini waan gaarii dalaydu namaaf jecha hin dalagini mul'achuuf jecha hin dalagini ala boos ijoolleen koomanii maqaa isaanii kaasina kabajaa isaaniif gaya ijoolleen koomantoo kabajaa qaban naman gayan naman tuqan wal kabaja wal jala yaa'an ummata nama kabaju akkana ittanii nuti obboleeyyanii walitti yaannaa hin tuqina intala baalagee tanaa jechamu intaluma saniin jibbaan argaa isidha. Desi amma kan abdi apa cakap tanah aja abdi la abdi mera pada warna apa jenis akan berubah berita karena jalan netizen isi ya na yugudo dia tuh dulutin muja daima kan menuman jalan dah kan berita guddina len qabdu isi akkasin jeeni daani maqabu dulutin tuh mau berarti dalam saumai sih tikolle berezille miskin apa kanan itu kena ansani berawan sih ansani meti jinni qiyya ya jara kenya wayna di jinni qiyya lal akam ni beita waqasman billa kan rabbi kunnar gochu jinni qawe ay gafta ko metu bintan teti guyati garte ha da fate birol sente jinni bar abdi oro to ko tu
asii wali qabee akka baalee bakka agartanitti fixaa kajee jettee ati fi sagalee tantee takkan dhagee beektee tana dura inni sun na hibar. Meena guddisi. Ayyee meesiin tun akkamitti gaafatu jaalala. Sin kaanfattu. Sin guddisaa qoy. Rabbii sinu bisgaadha. Sin guddisaa qoy. Fatii fi wanti culullee porfaayila irra kaa'edha ijoollee isin hundinuu irra kaa'edha. Amma ayyee mee armachii kana laali fakkeenya abbummaatti yaabi. Isin mul'atte isinitti? Ayyee amma naan argaa. Ayyee. Guddisi. Ni mul'atte. Ayyee mee abbalete. Ni mul'atte. Hoggaatun jaalalaan naqabi jette. Hoggaatun. Hin guddanne. Fatii irraa jaalatti dhaqa. Guddadde. Amma hoggaatun jaalalaan naqabe jette. Akka kanatti hin bareedu. Gama makiinii godhanii babbareechanii bareeddeetti malee. Hoggaa tana jaalalaan naqabe jette mee yaa jira kan jette ijoolleen qaanfattani. Akkana taatu ayyuu biyya baate numaan heerumee jubaatu waa qabdi. Dhugaa rabbi. Hai. Meetini. Ijoollee jette warra jette. Mee nama akkana jiru kana. Isin isaanii waa'ee kana akkas hin jedhin adii isaarraa Usaawoo garaa gubbaa arrabsan. Gabbaa koo namni dandeenye dura gabbaa Ijoollee ijoollee si komandoo akkasitti laffaate kana godhuu qabdi isiin baalagee. Isaa waliin arrabsina. Nuni arrabsina. Tokko baalageedha kutaa bakka bu'u waan ta'eef. Agoo guddise qaba. Baalagummaan isii baalageedha. Oduun godhan ishee isee miti namni. Akkana gaa kunoo fanji akkana gaa hojii teeti gaa sun amma laal kunoo jinni kam gootaree gurbaa amma uggaanni yaadan ayyee dubbatu namni bira ijoolleen biraa dubbata madiinaa san deebisaa billa alikum dhiifama naa godha narra dawwalanii dhiifama naa godha jenni dhugaa rabbi yoo dubbanne fatiin jechuudha mi'attii sanirraa dhaabbatu mi'aa fixata obsi madiinaa obsi mee fixadha harkaan taaptaan godha jedhan hundi keessan wantaan jechuu barbaade tokkoffaa irratti fatiin intala san jechuudha wallaahi waan takka irraa barbaadeetti illee miti namummaadhaa fi akkaataa isiin mi'attii sun itti bo'aa turte laalee miira isii laalee yeroo isiin gara jaalalaatiin itti deemtu an haadha orraa qabaa jedhee jajjabeessee hamilee isii eegee fi waan inni godhaafi ture argaa jirtan guddaa godheef iyyuu miti kanaa olillee namni namaa godha garuu wanti nama aarsu dhugaa namaati wanti akka dhugaa dhabuu nama aarsu hin jiru. Mi'attii tana yoo xiqqaate mucaan kun wallaahi jireenyuma san irraa jijjiireetumaan nama haa taatu malee yookaan dantaa takka irraa qabaateeti miti yookaan jaalala takka irraa qabaateeti miti yookaan immoo bu'aa isii irraa argatuufi miti. Jarran ilaaltanii mee madaalaatu madaala maaga mi'attiin tun afaan baddee waa hedduu jedhaa turte mucaan kun miira keessa seenee guyyaa takkatti waa dubbateen beeku. Guyyaa takkatti jechuun waanuma nagaa dubbata. Ankalee sallee rabbiif jecha malee yookaan namatu jazaanaa deebi'aa fi miti jedhee dubbataa ture. Mucaa kanallee ka aarsaa jiru kan nama marallee aarsu aniin isaa waan godhin kun iyyuu yoo dhugaan nama jalaa dabde nama aarsa. Kana waan ta'eef mi'attiin tun yoo dandeette ammallee kafiilli isii intala Mariyyamii tana yoo dandeettan gorsa akka waan badaa hin dubbanne. Namni immoo agartee yeroo hunda si deeggaru hin jiru. Murtii guutoon sababa uummata Arsiitii yookaan hawaasa Arsiitii wal dhabbii qabuuf dubbii kanaan waliin laaqee isii gargaaratti isii miidhaa jira. Amma murtii guutoon gaaf sana ajandaa godhate garuu iyyuu jireenyi isii ka of dura akkamitti akka jiraattu nama walii galtee jiraatti moo arabaa walii galtee jiraatti moo yoo isiin rakkatte yeroo hunda jala deemeen hordofaa murtii guutoon walumaan arguudhaaf ta'en. Miidhaa takka yoo qabaatte yoo fatiin kamiidhu taate yoo intalli sun kamiidhu taate. Miidiyaa kana gubbatti isiin dubbattee jirti. Wata kana miine waliin nyaannee dhuyinaa hattaa buskutii takkatti na duuba nyaattu jettee turte jechuudha. Garuu iyyuu akka waan agartee fatiilleen isii miidhee intalli sunillee isii miiteetitti dubbii jallisanii asii achi oofuun wallaahi kun nama hedduu nama ajaa'iba. Wanti akka dhugaa dhabuu nama aarsullee hin jiru. Kana waan ta'eef isin ammallee mi'attiin tun tokkoffaa irratti obsan qabdu. Mi'attiin obsan qabdu. Wallaahi mi'attiin obsan qabdu. Mana madaa'imni keessa teettee kafiilli isii jaalattee jibbitee haga waggaa lamaatitti kafiilli isii Mariyyamii waa jechuu dhiiftee hawaasa uummata Arsiitiillee waa jechuu dhiiftee nagaa yoo dalagatte hin dalagatti. Yoo immoo warri agartee asiin duubaan deemee ati intalaan argeetti maarroo itti muddi akkas jedhuun kun isii irratti miidhaa geessa malee bu'aa isiidhaaf hin qabu. Intalli sun adabattee dalagattee jijjiiramuu danda'uu qabdi.
Fanjii bakka kana siifin sirreessa abbummaan fadhee'u biyya takka nama fidee biyyuma barbaaddetu immigreeshin looyerii jira waan ta'eef xabaqaa waan jaansanii saniifuu namni takka amma isiin biyya sana geessitee dhiibbaa ishee godhuu dandeessu takka illee hin jiru. Kana amani maaliif isiinis biyya sanii permanent residency kuma sitti nama seeraan biyya san jiraatu nama seeraan biyya san dhaqee yakka daleeyde hin qabdu hashiisha daleeyde hin qabdu wanni isiin daleeyde takka illee hin jiru waan ta'eef seerarra waliin dhaabbataniiti yoo isiin yakka guddaa waan mootummaa biyya sanii miidhu ta'e diippoorti firraa godhuu danda'an malee wanni isiin godhuu dandeessu takka illee hin jiru. Kan akkasitti amani waggaa lama booda egaa fixatte garuu isii jalaa ba'uu dandeessi. Wanni isiin godhuu dandeessu takka illee hin jiru. Kana seeraa jira addunyaa duraawu immigreeshin looyer jedhanii kana waa'ee kana anaatu beekaa hin beektu. Amma dhageeffadhu qorataa dhageeffadhu. Dhageeffadha amma. Dhageeffadha amma jira. Akkuma qorataan jee tololtummaa namni aboo jira. Rudee ati seera dhibee dubbatu qaama qabda rudee jinni rudee kun qaama qaba ni beekaa ati fuuf. Aboo waa'ee qaamaatiif kana keessa hin jiru dhageeffadha waa'ee qaamaa keessa hin jiru nuti maal keessa jira keenya gaafa rakkoo Somaalee san keessa jira. Ana amma feetu Ameerikaa maan jiran. Iqaamaa mimmuxxeessii keessatti iqaamaa barreeffatee maan deemu. Waan sanii miti buleeyyan kayya. Gaafa isiin Somaalee keessa jirtu ta Harargeetii miti. Amma fakkeenyaaf fakkaattuun akka isiidhaa kun Somaalee tana keessaa takka kadhachaa oolti. Waa sila saa 24 takka teesseeti Oromoo na gargaaraa jirti. Sammaan gargaarin. Maal nama cabsuu barbaadan? Nama cabsuu dandeessan. Miskiina keessa. Dhugaan hanga hundun dhukkubduu gandummaa qabu. Gandummaa isaanii caalaa waan isaan isii godhaniitutu si dubbisa malee. Inni dhiifama naa godhe ijoolleen sikkoo mandoo itti walitti hin qabin ijoolleen sikkoo mandoo keessa ijoolluma takka arsiiti malee ijoolleen baalee keessa hin jirru. Itti fufi. Ijoolleen baalee keessa jiru jaaban. Afoo meenuu raawusa. Afoo yaabbalee namichi bakka kana qabuu godhan. Yaabbalee isaa nuti baalee keessa jiru jaaban. Qorataa gadi hin teessu. Mee wanti jinni Madiinaa tana naan godhu deema jetti Madiinaan tun yaada dabarfattee baatu Madiinaa tana. aboo namni fatii san namni waliin qabdan fatii san sheerri nu godhame. Sheerri nu godha fatii san sheerri nu godha. Jinni qorataa itti labaadiyyaa galchi. Ani jecha Wajjii Madiinaa dabalee. Mee dhiifama dheeran dubbannaa. Jechuun mi'atii kana yeroo wala sanillee argineetiin jirra yeroo wala jalqabe jechuudha. Awwal ishee asli bira galtee achirraa waqa waa hedduu waa'ee foolos waa'ee tiiktook illee jechuudha achitti baratte. Ka isaan gaafas immoo tuyyuu gaafa isiin dhufteetiin gaafa sababa isiitiin ati wayatuyyuu beekamteedhaan meeraman jechuudha. Isiin dura wal irraanii jechuun nama irraan beekamte isinillee ni beeytanii viidiyoo illee ni jira. Haala kulli haaliin wanti kun immoo darbee ani wanni na arsee jedhe immoo tuyyuu arafaati jechuudha sammuu ofiitiin deemuu qabdi jechuudha. Maaliif hojjettan namni sammuu namaatiin deeme akka marii makiina namni namatti fayyadame yoomuu bakka hin ga'u jechuudha sammuu ofiitiin deemte tariin gadhaabatuu qabdi jechuudha. Gadhaabattee waan bakka keessaa baate san of duubatti ilaalte jechuudha. Osuma jarru jechuudha wallahi rakkoo kan irraa ga'u osoo dalagammaa nutti ulfaate jechuudha. Obsiteetiniin dabarsuu qabdi jechuudha. Dabarsiteetiniin warra isii tola ooleef kana rabbi gaditti jechuudha. Rabbi gaditti jechuudha warra isii tola ooleef. Aboon uummata arsii keessa. Isa arrabsuu sun. Maal taate rabbi gadi rabbi fuudhee geesse rabbi fuudhee maan geessine. Rabbi fuudhee maa Ameerikaan hin geessine. Rabbi gadi. Ati fuudhee geesse. Ilma nama. Rabbi. Asde ilma namaatti gadi rabbi fuudhee Ameerikaa maan hin geessine halkan guyyaa Ameerikaa jala jira. Durani sana ati geesse. Rabbi geesse haa ta'u jechuun rabbi. Ati fuudhee geesse. Haa ta'u uffati geesse bari hin geessine hin jennee baru fedhii hin geessine. Kazaan achi deebi immoo tuyyuu jechuudha isiin waan keessa tarte kana hundaayyuu ilaaltee dalagachuu qabdi ilma namaatti sagalee ta'uu hin qabdu warra isii keessan dhufee isii dubbiseetiin akkana jedhanii sanillee jechuudha. Silkii ofii jirra sanirraa oggorteetiin isii wajjin dalaguu qabdi sila ture. Haala kulli haaliin ammas immoo tuyyuu jechuudha mi'atti eegaa sii fuutanii jettanii bakka gaariin gaasanii jechuu barbaade jechuudha warri sii fuutanii bakka gaariin gaatii akka isiin dalagatu taasisa biyya ambaa immoo hin ulfaatti. Isin yaadatti fitattee jirti bakka hangaa jettee yaadatti fitattee jirti. Madina siifin jeeqa asirratti michiyyoo bakka gaarii geessachuu keessan nuti immoo osoo isii fuunee bakka gaarii geessuun ta'in nuti dhugaa obboleessa keenya fatiidha
namni fatii dilan irra lafee fatiin biyya san geesse fatiin bira kabajaan argatin nuti immoo warri asirratti miidhagina biyya kun kabajaa harkanannee iyyaan dhageeffadhu nuti bakka isii jijjiiruuf hin dhufne nuti dhugaa fatii dubbachuu jira dhugaa ilma namaa dubbachuu jira nama dhugaa dhabe nama fatiin nama dhugaa dhabe ne dubbachaa jirra malee isii fuunee bakka bareedduu weessuu fi sansarraa jiru akkas dubbachuu qabda Madiina. Bisee galatoo maadhaa nama biraa hanna. Dhugaa keeti. Itti fufaamee amma namni biraan darbaadiyyaa dubbatu meetillee. Akkam jette? Eessa hubattamu teessee? Intalti baadiyyaa ajandaa hubattu ijoollee baalee dhufe. Thank you. Kan dubbataa dha. Intala baadiyyaa Ijoollee baaleeti karraa kan nu guutak. Intalti baadiyyaa eessaa hubattu. isin keessatti jirtani. Karaan ajandaa keessa hubachuu nan barbaachisu. Ayyee. Ayyaa. Maal jaaniito barcumarraa walii kaan malee dhugarraa walii kaaniidha. Of course. Yoon dogongora na sirreessa. Intala baadiyyaa wani yoo jiru. Rude. Nin beeka. Galtee miti. Isirri galtee jirti laal dhugarraa walii kaan malee barcumarraa walii kaan malee dhugarraa waliin kaaneette sirra jirti oof taladeera. Abbuma fadee yoo ta'e unkaan isii miti. Dhirti dubartii akkaan babbareedduu